si taasisuun koo akka yoomiyyuu gaabbuu hin dandeenye jala mureen sitti. Keessattuu sochii dhaabbanni keenya taasisaa jiruu fi haala inni irra jiru gaafan ilaalu walitti fufinsaan guddinni isaa haalaan dabalaa adeemaa jira. Akka guddinni isaa saffisu kan taasise sidha. Ati hojii gaarii namatti tolu hojjette. Namoonni yeroo sana si shakkan hundumti isaanii yeroo bu'aa hojii keessa sirrii jijjiirama ati fitte argan isaan afaan isaanii qabatu. Dogoggoruu isaanii sirriitti of argu. Dhugaansaa waan kun homayyuu miti. Ni argita qabatamaan Shaabaa Isnaakii fuutee sadarkaa olaanaa irra geessifta. Sadarkaa Awurooppaatti yookiin sadarkaa Ameerikaatti akka guutummaa addunyaatti. Gara maatii shabalaalaa kanaatti Waaqayyo nuuf jedhee akka si fidettan ilaala'ani. Gara dhaabbata kanaatti erga si fidnee booda cimina kee hojiin ati hojjette tokko tokko ummatumti isaanii dubbata. Maal seeti akka yaadutti dubartoota ilmaan koo fuudhan hundumaa keessaa kan ani baay'ee jaalladhu sidha. Ana abbaa. Eeyyee. Dubbii dhimisoo sagatii hin qabne yeroo dheeraaf dhaggeeffadhee quufeera. Nagahee kana caalaa dadhabeera. Nagaheera. Yeroo kanatti haala duumessoon keessa jiruun beektu montala ko. Duumessoon yeroo hundumaayyuu irra deddeebi'ee yeroo dheeraaf miidhaa guddaan irraan ga'eera. Akka inni na miidhe osoo hin beeku yeroo baay'ee irra darbeera. Garuu immoo fakkeessee yaalii inni amma gochaa jiru dhimma keenya madaa ho'aa caalu bukoosaa dhoksuuf tattaafata. Intala ko lakka akkas miti. Lamaan keessanuu guddaanaaf galatoomaa. Galatoomaa. Jireenya koo jijjiirtaniittu. Sadarkaa gaarii irra na geessiftaniittu. Yeroo mara isinin galateeffadha. Amantanis amanuu baattanis yaanni ani qabu kanuma. Akkam jirtu? Maaltu ta'aa jira? Fuusaleetuun deemaa jirti. Eessa deemti? Akka isheen jettutti gaa'ela keessan dhiisuu barbaaddi.